Jirtu? Eessa jirtu? Lola irratti akka booji'amee naannoo baatuu kana fa'aa akka dhaqee Muhammad Ali iddoon kun iddoo seenaa qabeessa waan dura seenaa irratti beektuu fi waan ammas itti argite mee akkamime? Killee irraa kan hojjetame uummatuma keenya Oromoo Walloo sanaaf lafa seenaa qabeessadha. Maqaan isaanii duraan eenyu ture? Kan Ras Mikaa'el Oromoo ta'ee nama as bushe mana mootii Oromootii jedhama. asitti wannan adda baafadhe tokko daawwannaan kee maal fakkaata ture? Jilafen Yoo jirtan jirraa amma kunoo Walloo masaraa mootummaa daawwanne. Daawwannaa kanarraa maal hubatte? Maal argite? Waan argite dubbadhume. Okay. Daawwannaa kanarraa hubadhu. Iddoon kun iddoo seenaa qabeessa. Okay. Yookiin masaraa Ras Mikaa'el jedhu. Okay. Kan Ras Mikaa'el jedhu. Okay. Yookiin immoo Ras Muhammad Ali. Okay. Walloo ta'uudha. Okay. Kuni yaalma yookiin masaraa. Okay. Oromicha yeroo sana mootii Walloo yeroo sana mootii Walloo naannoo Oromoo Walloo ta'ee naannoo Walloo mootiin Walloo kun gibira uummatarraa walitti qabee gibirri sun immoo deebi'ee akka uummatuma keenya Oromoo Walloo sanaaf tajaajila akka kennutti akka tajaajilamuuf bakka gibirri kallattii garaagaraarraa kutaalee Walloo kanarraa uummanni walitti bahanii gibira mooticha kanaaf kennanii bifa sanaan gibirri kun immoo deebi'ee hawaasa Oromoo Walloo kana bakka tajaajilaa ture. Bakki kun galma bal'aadha. Yeroo sana bakka Ras Mikaa'el yookiin Ras Muhammad Ali kun uummata isaa waliin baay'ee bakka gibira itti walitti qabu qofa odoo hin ta'in bakka fiidibaakii isaaniitti yaadatu. Bara bulchiinsa isaanii waggaa gamii ture? Exactly barichallee yaadachuu yoo baadhe naannoo bara 1967 haga bara 1911 naannoo kana akka turetti dubbatama. Okay. 11 naannoo kana akka turetti dubbatama. Garuu yeroo sana mootichi kunin asirraa socho'uudhaan lola irratti akka booji'amee naannoo baatuu kana fa'aa akka dhaqee naannoo baatuu sanirratti booji'amee naannoo sanitti booji'amee booddee immoo naannoo 1911 haga 1921tti du'uu isaallee baramee naannoo Finfinnee kanatti akka awwaalchisaa raawwatame daawwachiiftuu irraa hubanneerra jechuudha. Ayyee galatoomii guutummaa viidiyoo kana lammishatu bira ilaaluu dandeessaa? Thank you. Yoo yaa bagana gadhu. Ayyee bagana gaanne. Okay. Lammiin jedhama lammishatu biraati mee bakka jirtu kanaa fi maaliif akka dhufte maal akka daawwattee fi maal akka jirtu mee gabaabsiitii natti himi. Ayyee addeen nama jiru kuni Walloo Dasee kan jedhamu yoo ta'u masaraa mootii Haayilam mootii Ras Mikaa'el yookaan immoo abbaan Iyyaasuu kan ta'e keessa jirra. Kanaaf iddoon kuni iddoo Ayitsayyaf yookaan immoo Ayitsayyaf jedhamu keessa jirra jechuudha. Galma mootummaa galma kana maaliif gargaaramu turanii akka dhageessetti yookaan immoo akka daawwattetti? Ras Mikaa'el galma kana yeroo itti gibira adda addaa yookaan immoo galii uummata irraa sassaabanii galii sana kennuudhaaf iddoo kanatti isa waamanii kabajaan isaaf kennu jechuudha. Ras Mikaa'el waan dura seenaa irratti beektuu fi waan ammas itti argite mee akkamime? Asitti wannan adda baafadhe tokko Ras Mikaa'el abbaa Iyyaasuu ta'uu isaanii adda baafadhee jira. Abbaan Ras Mikaa'eliin kun immoo uummata Walloo kana kan bulchaa ture kan Haayile Sillaasee aangoo isaaf kenne akka naannoo gamoo. Maqaan isaanii duraan eenyu ture? Kan Ras Mikaa'el Muhammad Ali akka jedhamu adda baafadhee jira jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti jaallateetta jechuudha bakka kana. Baay'ee natti ture. Seenaa kana adda baafachuu kun Hayyee guddaanaaf galatoomii guutummaa viidiyoo kana lammishatu bira ilaaluu dandeessaa? Hayyee baay'ee galatoomii. Ulfaadha. Hayyee. Abdii kottu mee maal argite maal hubatte mee Dasee dhufte? Dasee dhufee waan hubatte mana mootii Ali Muhammad kan jedhamu. Okay. Jirame. Sagalee. Mana ajaa'ibaati. Okay. Muka cidii kan ijaaramedha. Gaattiraa jechuudha. Kumphaa yookaan killee irraa kan hojjetamedha. Jiisoo fi akkasuma maal jedhanii ajaarraa walitti kan hojjetamedha. Guddaan isaa baay'ee bal'aadha. Karaa bahaa karaa sadii qaba. Karaa bitaa karaa lama qaba. Iskootii akkasuma iskootii qooshaan irratti qaba. Bakka daa'imni itti hojjetamu qofaatti daadhii yookiin immoo bakka foon leencootti aannan isaa ni jira. Bakka buuskoonni garaagaraatti hojjetamu jira. Waan kana fakkaata. Daawwannaan kee maal fakkaata ture? Daawwannaan koo baay'ee natti tola. Mootii Oromoo ta'ee nama as bushe sana arguu kootti illee baay'ee gammachuu guddaadha. Ayyee guddaanaaf galatoomii. Guutummaa viidiyoo kana lammishatu bira ilaaluu dandeetta. Mee maal argite mee maal daawwattee akkamii daawwannaan kee maal fakkaata ture?
waan ta'e dubbadhu. ችግር የለም የለም Wayyaa? Eshi. Yo jettan jirra amma kunoo walloo dassee masaraa mootummaa daawwannee deebi'aa jirra jettee dhaabbate.